Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Sofumeriin isiniif darbudha. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa abbootii Gadaati. Har'a gaana biratti Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa, Abbaa Gadaa Tuulamaa akkasumas immoo Abbaa Gadaa Girmaa Galanaa, Abbaa Gadaa Maccaatu na biratti jiru. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa. Baga nagaadhaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Egaa gaaffii yeroo isin gaafadhu tariitii gidduutti isin dhaabsisuu hin danda'a. Tarii immoo akkaataan gaaffii gosa saganticha kana waan ta'eef xiqqooshee isa kaan irraati yoo adda ta'e yookaan yoo isin mufachiise ijaaf qalbii irraa naan bisaan of kolchaan isiniin jedha dursee. Tole egaa sagantaa keenya jalqabuu duraa eebbaan nu jalqabdu nu eebbisaati sagantaa keenyatti fufna. Wanti eebba dursu jiru dhalti namaatuun yoo dhiite yoo bariite hin eebbifatti hin kadhatti kuni ilma namaati amantaa kamiyyuu keessatti sirna kamiyyuu keessatti eebba jechuudha. Wani nagaa ta'u lafti nagaa taatu wani nagaa ta'u lafti nagaa taatu boba'ee nagaa naa galu durobee nagaa naa dharu nagaa jechaa waan guddaadha nagaa tilmaamnee hin dandeenyu nagaa gatii kaffallee hin dandeenyu nageenyi sabaa sablammii haa ta'u nageenyi sabaa sablammii haa ta'u nageenyi ollaa keenyaa haa ta'u nageenyi Itoophiyaa haa ta'u nageenyi Oromiyaa haa ta'u nagaa jechuun waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya sa'aa namaati nageenyi lubbu qabeeyyii kamiyyuu nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u waaqayyo nagaa haa buusu uumamni nagaa haa buusu barriif gadaan nagaa haa buusu nagaa. Tole gaameessin abbootii Gadaati. Mee sirna Gadaa keessatti namni tokko Abbaa Gadaa ta'e yeroo filamu gaheen isaa maalidha sanutti maatiin jalqabna. Gaheen Abbaa Gadaa ati Abbaa Gadaa ta'uu fi miseensi paartii Oromoo kun shan Oromoo gooronta akka goorannoon adda Oromoo gooronta akka goorannoon adda bu'uurri isaa sirna Gadaati. Atini gaammee taatee dabballee taatee itti makoo taatee sirna kan kee hundaa foollee taphattee gara qondaalatitti marsaa Gadaateetii eeggattee warratteet madaallii sun hundaa keessa dabartee warratteet yoo Gadaan tantee geesse yoo yaani kan kee Gadaa fudhatu ta'utti Abbaa Gadaa ta'uuf madaallii muudamaa keessa galta madaabii muudamaa keessa galta jechuudha. Bu'urri kan kee achirraa ka'ee ilaalama garuu ta'e jedhameetum Abbaa Gadaan ta'ani ta'e jedhaniitu bagaafuma dhufan Abbaa Gadaan ta'an. Waan ati hojjettu miseensa kee keessatti adeemsa yaa'a sirna Gadaa keessatti waan ati hojjettu sun hunduu madaalamee warrateet ol dhufee warratee gaafa paartiin kan kee aangoo fudhatu ta'utti Abbaa Gadaa taata jechuudha. Abbaa Gadaa taata jechuudha. Gaheen kan kee kan dakaa fudhattee dhufte san muuxannoon kan kee kan dakanaa fudhattee dhufte santu gaafa ati dhuftee warrattee immoo saglii keetiin Abbaa Gadaa muudamtu saglii keetiin Abbaa Gadaa muudamta hin filatan Abbaa Gadaa hin muudam malee filannoo moti gaafa hayyuun gattaa'ee si muudu gaafa miseensi shanan gattaa'ee hoggansa paartii yookaan miseensa keetiitii si muudu san gaheen kan kee guddaa ta'a jechuudha. Gaheen kan kee guddaa ta'a jechuudha. Yoo gahee kan kee guddaa kana baachuu dadhabde bu'urri kan kee waan Gadaan keessa hulluuqxee dhufte san keessa hulluuqxee dhufne jechaadha atiin hoo dadhabde. Gaheen Abbaa Gadaa guddaadha. Gaafa Abbaa Gadaa ta'ee warratee muudamurraa kaasee Abbaa Gadaa ta'uun ulaagaa hedduu barbaachisa. Gara ulaagaa akka Tuulamaatitti gara ulaagaa 40 gara 50 siqooyitutu jira. Abbaa Gadaa ta'uuf waan hedduu keessa dabartee dhuftee achi keessatti wanta ati hojjettu hunduu madaalamee ga'umsi kan kee madaalamee bulchinni kan kee siyaasa sirna Gadaa keessatti madaalamee Abbaa Gadaa taata gaafas immoo gaheen kan kee guddaa jechuudha. Gaheen kan kee guddaadha jechuudha. Tokko gaheen kan kee sirna Gadaa kana yaa'a sirna Gadaa kan sirriitti deemsisuu sirra jira. Sirriitti deemsisuu sirra jira. Ollaa kan kee kan gamaa gamanaa ollaa gandaan nagaa buusutu sirra jira. Siyaasa keessatti diinagdee keessatti waa hunda hojjetutu sitti jira. Gahee Abbaa Gadaa keessatti olii bulii keessatti koorniyaa lamaan keessatti koorniyaa dhiiraa keessatti wanti badduun hoggattoo dhufte koorniyaa dubartii keessatti wanti badduun hoggattoo dhufte kun Gadaan hogganama jechuudha. Gadaan hogganama jechuudha. Sirna hogganamuun jira jechuudha. Paartii shanan keessaa paartiin tokko hoggattoo kan bulchu ta'e paartiin Abraan hafe sun immoo si gargaara jechuudha. Ijaarsa sirna Gadaatu hojjeta jechuudha. Jiruuf jireenyi jiruu sa'aa jiruu namaa jiruu uumaa jiruu uumamaa
jiruu uumamaa hoggattoo yoo ta'u uumama keessatti yoo uumamni jallate uumamni sun akka kallattiitti galu kadhannaadhaanis ta'ee sirna kadhannaatiinis sirna gadaatiinis ta'ee akka karatti deebi'u sirreessita jechuudha. Uumama keessattis yoo dabe waan illee hoggattoo bonni hammaate yoo roobni goome sirna gadaa keessatti kadhannaadhaan uumamaadhaan sirreessisa jechuudha. Gaheen kan kee guddaadha jechuudha. Gahee kana hin jenne gahee hawaasa keessatti sabaa sablammii keessatti laafaa oduu hin jenne jabaa oduu hin jenne hin ajaa'ee oduu hin jenne hin urgaa'ee oduu hin jenne gaheen kan kee daangaan qabu jechuudha. Daangaan qabu gaheen abbaa gadaa daangaan qabu jechuudha. Hoggaa 8 keessatti abbaan gadaa tokko ulaagaa gadaa keessatti gaafa abbaa gadaa taatu atiin dureessaa gaafa abbaa gadaa taatu gaafa gadaa dhiiftee galtu immoo hiyyummaa qabattee galta jechuudha. Hoggaa guutuu ardaa jilaatirra naannofta jila hojjetta nageenya lallabda. Oromoon kun harki irra caalu qonnaan bulaa harki irra caalu horsiisee bulaa. Oromoon immoo bakkeen waliin daangessinee hin jiru Gambeella wal daangessa. Sidaamaan wal daangessa. Benishangulii Sumaalee wal daangessa. Kana nagaa lallabda jechuudha. Mootummaa teenyalleen immoo wanti mootummaa wajjin hojjettu hin jirta wanti kophaa keetitti sirna kan kee geggeeffattu hin jirta jechuudha. Kanaafuu gaheen abbaa gadaa daangaan qabu guddaadha jechuu barbaadeet. Tole mi'a mammoo Abbaa Gadaa Girmaa siniin gaafadha. Mee abbootiin gadaa Oromiyaa keessa gaa kan Sikoomandu jira, kan Maccaa jira, Tuulamni jira hedduudha kan jirtanii quba wal qabdu akkamii walitti dhufeenyi keessanii hojii irratti? Oromoonni akkuma hundee shanan qabu haaluma deemsa sanaan miseensa baay'eef jalatti qaba. Miseensi sun egaa abbootii gadaa gandaa kan godinaa kan jedhamu hin jiru tuuta gadaa jedhamee waamama. Amma dursa Tuulamni hangafa maccichaati. Macci qixisuudha. Haa ta'ullee malee gamtaan kan jedhamu jira. Abbootii gadaa Oromoo jedhamee jira. Gamtaa sana jalatti hundiyyuu wal gaha abbootiin gadaa. Haala sanaan Tuulama keessatti hojii baay'een hojjetameera. Walitti dhufamee hojjetamee abbootiin gadaa hundiyyuu. Akkuma hundee shanittuu hundee shanan gadaayyuu walitti dhufee haala sanaan gadaan bakkatti akka deebi'u kan dogoggorame akka sirraa'u. Sirni sun immoo dhaabbata ta'ee inistiraakcharii ta'ee akka lafa qabatu uummanni sirna sana irratti akka hoogganamu haala sanaan Sikoomandaa keessatti illee hojjetameera. Ituu Abbannaa keessatti illee hojjetameera. Tuulama keessatti illee hojjetameera. Karrayyuu keessattis hojjetameera. Akkasumas Macca keessattis hojjetameera. Walitti dhufuurraan kan ka'e ispeeshaalii abbaan gadaa goobanaa walitti qabaa gamtaa turanitti godinaalee Oromiyaan qabdu keessa hunda deemanitti bakka gadaan laafte bakka gadaan ciifte ijaaruudhaan tokko Oromoon sirna kanaan akka bulu sirna kanaan akka wal hoogganu safuu fi duudhaa sirna gadaatti akka deebi'u haalli cidha Oromoo haalli gammachuu fi gadda Oromoo siyaasii fi diinagdeen sirna gadaa kun adeemsa isaa eeggatee akka deemu ispeeshaalii gahee guddaa taphatan gahee leencaa taphatan yeroo abbaan gadaa goobanaa irreessoo haaluma kanaan miseensonni nuti immoo warri jala jiru haala sanaan hojiin baay'eetu hojjetamaa ture. Ijaarsa gadaa keessatti bakka gadaan laafee turetti Salaalee keessatti Macca keessaa amma godina Salgal Macci qabdu keessaa Arfan Wallaggaa keessatti laafee ture Iluu Baabuur Jimma Baddallee asiin walisoo wal qabatee Wanci Dandi naannoo sana wal qabatee sirriitti haala kanaan gadi bu'anii bosona keessa gammoojjii keessa deemanii ijaaraa turanii asiin Tuulama keessa Salaalee amma Dagamitti deemanii haala sanaan ijaaraa turanii Sikoomandaa keessas Baalee keessas Arsii keessa walumaa galatti gadaan godinaalee Oromiyaa keessatti walitti hidhamee akka cimee hojjetu kan jedhu haala guddaadhaan hojjetameera. Gaafa kana hojjetamu gaa hir'inni jiraachuu ni mala. Wanti guutuun hin jiru guutuu waaqabichaadha kan namni dogoggoruu danda'a. Garuu hamma humni danda'u hojjetameera. Egaa sirna gadaa gaafa tokkorraa baallii fudhatanii ani kan hojjedheera ati immoo kan afeetti fufsiisee namaa kenna waan ta'eef haala sanaan kan hojjetamaa jiru waan ta'eef walitti dhiinsimnaa gamtaa abbootii gadaa jedhamee haala sanaan dhaabbatameet haala sanaan hojjetamaa jira. Naannoo isaa irratti immoo tuuta miseensa isaatii
baay'inaan hin qaba. Tuulamnis akkasumatti maccis akkasuma siikoo mandoo akkasumas alfan qalloos akkasumas itti wabbannaanis akkasuma booranni gujinis akkasumatti bakka hunda irratti iyyuu bakka gujiitti kan booranaa irrattis irratti argamuudhaan hirmaachuudhaan gargaaruudhaan yaada kennuudhaan kan hojii kana dura hojjetamne ispeeshaalii sirriitti hojjetame sirna gadaa kana keessatti eegga baallii bara 2012 alangeen nurka galii kaasee akkasitti haala gaariidhaan hojiin hojjetamee irreecha irratti sirna gadaa irratti duudhaaf safuu irratti mootummaa faana illee walii ta'u mana murtii aadaa ijaaruu irratti galma abbootii gadaa godinaalee hin jirre keessatti sana ijaaruu irratti irreechi bakka xinnoo ture bakka baay'eetti babal'isuudhaan bakka duudhaaf safuu duriitti deebisuu irratti haala adda ta'een haala gaarii ta'een hojjetameera. Kan kana duraan hojjetamne bara gadaa keenyaa kana bara abbootiin gadaa Goobanaa Hoolaa fa'aa hooggananitti bara isaan nu hooggananitti haala sanaan safuusaa eeggatee duudhaasaa eeggatee haalli hojii boonsaa ta'e hojjetameera. Jenneet haala kanaan hin amannuuti. Hayyee egaa amma hundumti keenya yoo akka beenus ni akka beektanii Itoophiyaan sirna mataa isheedhaan kan bulaa jirtu. Oromiyaan immoo achi keessa waan jirtuuf Oromiyaan illee paartiidhaan kan gaggeeffamaa jirtu. Biyya sirna gadaan hin bulle keessatti abbaa gadaa ta'anii muudamuu mee maal gaheen isaa ittanii yaaddu? Gaafii abbaa gadaa damee maccaati ka'e kana jabeessuun barbaada sirriitti. Abbootii gadaadhani gadaa Oromootiin quba wal qabduu kan jedhu. Bakkeen qubatti wal qabne sun jira. Bakkeen qubatti wal qabne sun jira. Dhuguma bakka gadaan jabaattetti quba wal qabna. Bakkeen sirni gadaa Oromoo jiru bakka sagali. Araddaa sagal qaba jechuudha. Boorana, Gujii, Oromoo Gabraa, Sikkoo Mandoo, Karrayyuu, Odaa Bultuun, Maccaa, Tuulama, Oromoo Walloo. Sagal jechuudha isaan. Sagal jechuudha. Kana keessatti bakka gadaan jabaattetti sirriitti quba wal qabna. Fakkeenyaaf amma bakka gadaan jabaatte hoggattoos siin jedhu. Warra jila qabu, warra jila geggeessu, warra marsaa gadaa eegee gadaa seeran dabarsu. Kanarratti sirriitti quba wal qabna. Fakkeenyaaf Gujii, Boorana, Karrayyuu bakkanatti sirriitti quba wal qabna. Maaliif jila qabu, araddaa sanirratti jila geggeessu hoggaadhaan. Yaa gadaa keessatti marsaan yeroo takka hin dhaabbattu, jilli yeroo tokko hin dhaabbatu jechuudha. Quba wal qabna jechuudha. Kan kanarraa hafee bakka gadaan laaftetti, bakka gadaan immoo reefu ribxee dattaafataa jirtutti Finfinnee qofarratti quba wal qabna malee quba wal hin qabnu. Gaafii ammaa tanaan hin jabeessa jechuudha. Kabiraa gaafiin biyya mootummaan bulchuu keessatti sochiin gadaa gatii qabaa ka jedhu. Ni qaba gatii qaba. Gatii guddaa qaba. Heera fi seera biyyaalessaa keessatti waan tumametu jira. Keessattuu immoo gadaan Oromoo mootummaadhaa oli. Seerri seeraa oli seera gadaati. Seerri seeraa oli seera gadaati. Heerri heeraa oli heera gadaati. Gadaan heera qabdi, seera qabdi. Keessattuu sabni Oromoo kun, sabni jabaan kun kalee gadaa qocatee bocatee sabni Oromoo kun itti bulee itti bulchee har'aan asiin gahee jira. Asiin gaatee jira. Kaleessa sirna kana dadhabsiisu atsoonni mootummaan atsootaa mootummaan diinaa waan malee gadaa tanarratti godhaa ture. San dandamatee waarratee darbii dabarsiidhaan oduu du'u, oduu ajjeesu, oduu saamsisu, oduu saamamu asiin eege jechaadha gadaa tan uummanni Oromoo asiin eege jechaadha gadaa tan. Gadaan tun gaafa Oromoon dhalaterraa kaasee waan gadaan itti bultu heera seeratti godhee qocatee bocatee amma wanti Oromoon hojjete waan gurguddaadha. Wanti Oromoon hojjete achi keessa taa'ee diinan wal quculaa diina wal falmaa wanti Oromoon hojjete waan gurguddaadha. Kan hoggantoonni kaasu Oromoon kun lakkoofsa kalandarii isaa ka addaa qaba. Akka lakkoofsa Oromootitti hoggaa 6,421 seenaa jirra amma. 21 seenaa jirra jecha. Sabni kun saba jabaadha. Oli bulii saba kana amma buusaa gonofaa fa'aa amma mootummaan keenya kun itti fayyadamaa jira. Barkalee gadaan hin beeyti. Buusaa gonofaa kana gadatu beeka kalee. Amma fannoo diimaa kan jedhamu. Fannoon diimaa fi
buusaa gonofaa kana walitti fidiiti ilaali. Kalee beeka Oromoon gaachana sirnaa kan ji'an gaachana sirnaa kana kalee akka foolleen dargaggeessi sirna kabachiisu beeka. Laali gadarraa fudhataa jiru laal gadarraa fudhataa jiru laal. Mana murtii aadaa haqni dhugaan gaara haa taatu dharchi sulula haa taatu mana murtii aadaa. Kana waan kalee gadaan qabdu san mootummaa Oromoo kana keessatti mootummaa Oromiyaa kana keessatti walmadditti takalee sanitti deebi'uuf takalee san reebbachuuf takalee san tuwaya jechuuf takalee san waya jechuuf mootummaa kana madditti gadaan UNESCO irratti galmooftee hambaa addunyaa taatee heera fi seera biyyaatiin deeggarsa argattee mootummaallee gadaa tana kunuunsuu ijaaruu deeggaruu qoratuu qorachiisuu mootummaallee akkanatti deeggara addunyaallee akkanatti beekti jechaadha gadaa tana jechuudha. Oolee bulee garamitti deemaa jira. Mootummaan gahee isaa gadaan gahee isaa oduu waliin dheebin garamitti deemaa jira. Wanti martuu boodarratti nu gaafas hin jirru malla gara sirna gadaa kalee Oromoo sanitti deebi'aa jira jechuudha. Naanneffamaa jira jechuudha garasitti. Maaliif dhugaan waan bakka san jirtuuf haqni waan bakka san jirtuuf hojiin gurguddoo waan bakka san jirtuuf garasitti naannaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf mana murtii aadaa akka amma seera biyyaalessaa kan biyya alaatirraa nuutumame kana itti bullu namni tokko nama tokko yoo ajjeese mormi hin baataa jedhaan mormi nama arraba qaree bitadhuutii mormi takaraa karti waa xaalle jedhaan gadaan akkas hin jettu bar yoo nama ajjeefte yoo badii uumte aman hin fayyitaa jedha. Kanaaf amma seerri biyyitti bulu kun kan soba hin qabne kan dhugaa amma mana murtiititti nama tokko waggaa 12 murteessitee yoo achii bahe dubbumatti deebi'a lolumatti deebi'a. Gadaan immoo akkas hin gootu jechaadha. Amanteet walitti amaadessitee walitti baksitee walitti araarsitee akkasitti ooltee wajjin bulti jechaadha gadaan akkas jechaadha. Kanaafuu gatii guddaa qaba. Kana laaleeti Oromoon keenya immoo Oromoon damee keenya martuu kana laaleeti immoo fakkeenya hoosii kaasee gaafa gita bittaan nafxanyaa gadaa tana Oromoo harkatti balleessuuf gadaa tana Oromoo harkatti tuffatuuf gadaa tana Oromoo harkaa gatuuf waa hundaa kennee sabni Oromoo kun waa hundaa kennee gadaa kennuu dide. Maaliif bu'urri Oromoo waan gadaa ta'e bulchiinni sirna gadaa Oromoo waan ta'eef dhiiga Oromoo waan ta'eef jireenya Oromoo waan ta'eef gadaa kennuu dide. Gaafasi kan calii calan qorratti Oromoon hedduu wareegame. Gaafasi ka harma muraa fi harka muraa aanol irratti Oromoon hedduu wareegame. Waa maraa kennee gadaan kennu jedhe. Akkuma dideen asiin eeggatee kunoo har'a jirti jechaadha gadaan ta'e jechuun. Kanaafuu gahee guddaa qaba jechuudha. Atiin yoo gadaa beekte yoo gadaa keessa hulluuqxee dhufte wanti mootummaa wajjin hojjettus hin jira. Wanti immoo gadaa ta'e hojjettus hin jira. Heerri fi seerri sii kenna kaa hojjechuu hin dandeessite. Gadaa ta'e san ijaaruu kunuunsuu ardaa jalaatirra naanna'u heerri fi seerri waan sii kenneef hojjechuu hin dandeessa jechuudha. Warra wallaaleetu garuu siyaasni sirna gadaa yoo beekte ittiin taphatta. Siyaasni mootummaalleen akkas. Yoo wallaalte immoo sitti taphata. Sirnuma kan keessa hojjetuu wallaalteeti sitti taphata jechuudha. Siyaasni mootummaalleen akkas. Siyaasni sirna gadaatillee akkas. Yoo sirna gadaa beekte ittiin taphatta. Ittiin hojjetta. Siyaasni mootummaalleen yoo siyaasa sanii beekte ittiin hojjetta. Ittiin taphata jechuudha. Kanaafuu yoo sirritti gadaa keessa hulluuqxee beektee jette uftee jette wanti mootummaan si daangessu hin jiru. Wanti mootummaan si ugguru hin jiru. Yeroo tokko amma abbootiin gadaa keenya ufumaaf gara mootummaa riiqatu. Warri mootummaa baay'ee nu barbaadu. Sirna keenyallee baay'ee nu harkatti hin qaban. Ufumaa gara mootummaa riiqata. Warri gadaan beeyin. Gadaan akka sirna caalu ta'u wallaalurraa kan ka'e gara mootummaatti hirkata jechuudha. Akkasii miti. Kanaafuu gadaan ijaaramsa mootummaa keessatti duudhaaf safuu keessatti illee yaa'a gadaa keessatti olii bulii
atis bar hawaasuma san bulchita mootummaanis bar hawaasuma san bulcha. Mootummatu sitti irkatuu mala malee atiin gadeetti irkatuu sirra jiru. Kanaafuu gadaan gahee guddaa qabdi achi keessatti gadaan humna guddaa qabdi keessattuu bara ilmaan Abbaa Gadaa biyya Itoophiyaa tana bulchan keessatti kabaja guddaa gahee guddaa waan kalee Oromoon itti bulusan achi keessaa fuudhanii itti fayyadamu hawaasa keenya itti fayyadu keessattuu uummanni Oromoo nurra darbee warrate immoo olloota keenya amma dhiyoo tana manni murtii aadaa naannawa Amaaratitti manni murtii aadaa Sidaama keessatti Waliittaa keessatti waa takka qaba jechuudha walirraa laallata jechuudha. Kanaafuu gahee guddaa qaba wanti mootummaadhaan walitti nu buusu hin jiru jechuu barbaade. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Sofumeriin isiniif darbudha. Qophii keenya badhumaatti daawwadhaan waliin turaa turtii gaarii. Isiniyyuu waa'ee mootummaa fi Abbaa Gadaa gidduu jiru waan jiru kaastaniitu ani illee isin gaafachuuf hin ture. Egaa jechootan fayyadamuuf na of kolchaa isiniin jedheen ture jalqaba irratti ijaaf qalbii irraatiin hambisa. Namoonni tokko Abbaa Gadaa mootummaatii durgoodhaan hojjetu namoonni jedhan jiru. Meessa kana irratti isin maal jettu walumatti qabaate? Inni jiras hin jirus. Warri amma sirna gadaa gatee araddaa jalaatirra naanna'u jilan godhu Oromoota waliin argu rakkina gadaa keessa jirtu. Rakkina hawaasaa achitti furu, rakkina hawaasaa araddaa jalaatitti furu. Warri kanan beekne ni jiru. Bakka gadaan laafte san jiru jechaadha warri kun. Bakka gadaan laafte waan gadaan jirtu itti fakkaatu, waan mootummaan jiru itti fakkaata. Waan mootummaan jiru itti fakkaata jechuudha. Qananiin guddaan bari gadaa keessa jira. Nama akkasiisan immoo qananiin guddaan waan mootummaa cinaa jiru. Waan hoteela Itoophiyaanotaa ka urjii 5 keessa jiru itti fakkaata bar akkasii miti Abbaan Gadaa waggaa 8 guutuu araddaa jalaatirra naannaa hawaasa isaatii wal arga jila godhata achi oola achi bula paartii siyaasaa kamiyyuu waa'ee isaa hin dubbatu. Warri gadaa beeku akkasitti gadaa hojjeta. Warri immoo gadaa hin beekne warri immoo gadaa keessa hulluuqeen dhufne warri maqumaan gadaa keessa dhufe dhugaadha waan gadaan jirtu itti fakkaatu waan gadaan qabdu waan qananii gadaan qabdu hin agarre gadaa keessa hulluuqeen dhufne irkattummaa hundaa ol keessattuu kaayoo mootummaa deeggaruu kaayoo mootummaan geggeessu kana ijaaruu warra garasitti dhudhule jira dhuguma kun ni jira jechuudha. Warri gadatti bulu garuu warri sirna gadaa harkaa qabu kana ittiin dhiyaatu biraa deema wanta kanaa kan ittiin dhiyaatu biraa deema. Wanti mootummaa wajjin hojjettu hin jira wanti adda kee hojjettu hin jira jechuudha. Wanti immoo hawaasni Oromoo laale kun dhugaan dhugatti hin jira. Kan sirna gadaa isaa gatee guutumaan guututti kaayoo mootummaatii fi waltajjii mootummaa hoteela urjii qabu keessa bulaa qanani'ee kan kana geggeessu ni jira. Bakkoota gadaan laaffateetti akkas ta'a yoo ta'e namoota gadaan beekne tokko akkanaa godha yoo ta'e furmaanni isaa maalii gamtaanii abbootii gadaa eegee jiraateeti kanarratti mee maal hojjetaa jiru? Abbaa Gadaa safuu kennuu qaba. Sirna gadaa safuu kennuu qaba. Kanaaf tokko ta'ee sirna gadaa jabeessuu bakka laaftettoo nuu irratti hojjenna. Fakkeenyaaf yoo gadummaa xumuruu keenya waggaa tokko nuuf hayyuu taanetti itti fufna. Gaafa hayyuu taanee gan gadaa tuulamni eenyu faana hojjeta? Michillee faana hojjeta wayii meelba faana hojjeta. Ankoo roobalee immoo macii eenyu faana hojjeta? Birmajii faana hojjeta. Amma karrayyuu michilleetti dabarse yeroo darbe haala sanaan itti deemaa jira. Miseensa gadaa sana faana hayyuu gadaa ta'etu hojjeta. Hayyuu immoo warri wal jalaa dhawullee jira. Hayyuu gadaa sirna gadaa keessa darbeetu hayyuu ta'a. Namni sun hayyuu gadaa jedhama. Warri barumsaan baratanii maastarsiif digiriin qabani hayyuu gadaan jedhaman isaan hayyuu barumsaati. Hayyuu barumsaa fi hayyuu gadaallee warri walitti makan jira. Hayyuu gadaadhanii sirna gadaa faanallee warri oofan jira abbootii gadaa ta'anii kunillee dogoggora jechaadha. Hayyoota keenya kabajna hayyuu barumsaa barsiisaas haa ta'u hayyuu siyaasaallee haa ta'u isaan hin kabajne. Gadaan hayyuu ishii qabdi. Gadaan foollee qabdi. Gadaan hawwalli siiqqee qabdi. Gadaan waan baay'eef keessaa qabdi. Wantoonni
biyya kana konstituushinii addunyaa kanarra jiru sirna gadaa keessa jira. Garuu sirni gadaa sun maaf ifatti hin baane maaf halkan sirni gadaa halkan lallabatu seera maaf halkan lallabatu iciitii mataa isaatiif halkan waa waraabbataniif gaafa halkan seera baafatu gaafa halkan namni biraa akka caqafanne garuu galee uummata Oromoo akka barsiisu sabaaf sablammii akka keessa jirullee akka barsiisu sirna gadaa sanaan akka gumee akka walirraa fudhatu luka fi lukee akka waliif kennatu halkan wal barsiisa. Gaafa sana elektirooniksii riikardiin godhamu waraqataan hin barreeffamu gaafa sana godhame maal jetti gadaan kan teessee dhaggeeffattu dhagaa ta'e miseensa toon ta'in achi keessa dhaabbatu kan deemaan dhaggeeffattu bubbee ta'e kan elektirooniksiidhaan riikardii gootu waraqataan barreeffattu bubbee sirkaa ta'u jedhamee akkasittiin gadaan abaartee seera baafachaa bultee jechuudha. Seera 32 baafachuu dandeessi seera 45 baafachuu dandeessi akkuma dur macci seera 52 baafate siin jedhe gadaan dhufummooti dabalaa deema. Seerichi waggaa 8 hojjeta. Gadaan dhufus akkasumatti baafachuu adeeme gadaan shananuu. Haala kanaan gadaa shananuu miseensa gadaa shananuu keessaa itti deemama waan ta'eef abbaa gadaa gandaa abbaa gadaa godinaa kan jedhamu hin beeknu nuti tuuta gadaa jenna. Tuuta gadaa Oromoo jenna. Akka maccaatti tuuta gadaa maccaa akka tuulamaatti tuuta gadaa tuulama. Achi keessaa an akka abbaa keenyaa namoonni muuxannoo qaban namoonni dandeettii qaban qabeenyaan illee namoota xiqqoo gara hin taanetti akka hin deemne salgiin hin filatama. Salgii keessaa immoo fiixeen hin filatama. Macca keessaa namni tokko filatama. Garuu miseensi isaa miliyoona ta'uu danda'a. 10,000 ta'uu danda'a. Tuulama keessaas namni tokko filatama. Eenyuun Abbaa Gadaa Goobanaa. Kan jala jiru miliyoona 20 ta'uu danda'a. Akka baay'ina Oromooti waan ta'eef. Maatii tokko keessaa fakkeenyaaf nama 8 faanaan gadaa qabadde. Warri na jiran hundiyyuu abbootii gadaadhaa jedha obboloonni ko. Kanaaf akkasittiin gadaan seera qabdi waan ta'eef misi obboloonni dhiiraa 10 ta'an 20 ta'an maatii tokko keessa kan abbaa sana sirni sun irra geenyaan hin qabatu jechaadha. Itti makoo kaasanii akkasittiin guuttachaa dhufan waan ta'eef. Haala sanaan waan ta'eef haalli kun akka jabaatu godinaalee bakka laafetti naannolee bakka laafetti immoo akka jabaatu aadaa fi turizimii faalallee waliin mari'anneet aadaa fi turizimii Oromiyaa faan haala sanatti deemaa jira. Magaalaa kana keessatti illee galma ijaarree mana murtii aadaa ijaarreerra kan tuulamaa isaan faana tajaajilaa jira. Damee maccaa ta'ee. Damee maccaa maaf jedhame safuu qaba waan ta'eef dirreen kun kan tuulamaati. Malkaan kun kan tuulamaati. Lafti kun kan tuulamaati. Macca keessatti abbaa gadaa maccaadha. Asitti garuu abbaa gadaa maccaa damee abbaa gadaa maccaa damee abbootii gadaa maccaa kan hin jedhamuuf dirreen kun kan eenyuti kan tuulamaati. Tuulamni illee achi dhaqee damee tuulamaa jedhame achitti. Dirreen illee malkaan kan mataa isaa of danda'e qaba waan ta'eef haala sanaan wal safeeffatee wal hangafaaf qixxisuu wal laallatee heebballee oguu wal eebbisu hangafaaf qixxisuu laallateetti gosa laallatee balbala laallatee wal eebbisa. Yoo kan maccaa ta'e balbala laallatee wal eebbisa akka hangafaaf qixxisuu ilmoo ijoollee 5 qaba macci tuulamni ijoollee 3 qaba. Inni illee akkasitti balbala salaalee wal eebbisiisa waan ta'eef gadaan duudhaaf seeraa heebbasaa fi heera mataa ishiitii akkamittiin bultu akkamittiin deemtu akkamittiin mana hooggantu akkamittiin biyya hooggantu akkamiin naannoo hooggamu akkamittiin bakka dirree isaa eeggatu akkamiin sirna isaa eeggatu haala sanaan beeka. Gaafa hojjetee gahee xumure immoo ani amma kana hojjedheera kanaaf ati fuufsiidhee baallii dabarsee kenna jechaadha. Garuu alangeessaan kennu alangeelumuudhumatti kenna waan ta'eef baallii dabarsee kenna waan ta'eef haala kanaan ta'e. Mee gara fuulduraatti Oromiyaan guutummaan guutuutti abdii sirna gadaatiin buluu qabdi jettanii yaaddu kana kan isinii kaasee fi isinuu akka sila jettanii jaallachuurraadhaan marachuun bokkuu qabachuu maal kun kan dhufe garuu beekuu dhiisuurraadha immoo. Kanaaf mee gara fuulduraatti guutummaan guutuutti sirna gadaatiin bullee wantoonni kun sirrachuu danda'u jettanii yaaddu Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa isiniin isin gaafadha. Waan barreeffadaan fi waaqa qofatu beeka. Oromoon gaafa sirni isaa sun harkatti laafee harkatti cabee harkatti tuffatame sanii hoggaa 160 fi 50tti akkanatti deebi'ee mataa ol qabatee Oromoon afaan isaatiin dubbatee sirna isaa hin geggeessa jedhee namni yaade hin jiru. Kana maaltu godha baraaf gadatu godha. Baraaf gadatu godha jechuudha. Akka ilaalcha keenyatitti akka jabina Oromootitti akka bulchiinsa sirna gadaatitti oolee bulee wanni ooli buliin Oromoo marti akka gara gadaatitti deebitu abdiin qaba. Gaafas immoo ani hin jiru ati hin jirtu. Urmiin keenya gara armii wannootitti gara iddoo gallakkisiisutti deema jechuudha. Dhiyoodha garuu Oromoon sirna gadaa kanatti deebi'ee buluuf daandiin dhiyootu jira. Daandiin hin deebi'a. Sabni Oromoo gara sirna gadaatitti hin deebi'a. Akeekan tokko abdii sii kenna. Amma biiroon barnoota Oromiyaa kitaabolee hedduu akka barattoonni ittiin barattu maxxansee barataa jirti barattoonni.
barataa jirti waa'ee sirna gadaa. Yaa'insa sirna gadaa sirriitti barataa jiran. Yuunivarsiitii keessatti haga PhD digriititti barataa jiran. Waan immoo Oromoo itti fayyadamaa ture san amma akka qara duratti sii kaase buusaa gonofaa gaachana sirnaa mana murtii aadaa kuni garamitti deemaa jira. Gara sirna gadaatitti bakka kaleessanitti deebi'aa jira jechuudha. Bakka kaleessanitti deebi'aa jira jechuudha. Maa kana ta'a jettee hoggattoo laaltee dimokiraasii dhugaatitu gadaadha. Dimokiraasii haqaa, dimokiraasii dhugaa kan sa'aa, kan namaa, kan koorniyaa addaan hin qoonne, kan dhala namaati bu'urri dhala namaa kan dhalti namaa kamiyyuu itti kabajamtu, afaan barbaaddaa dubbattu, amantaa barbaadde haa geggeessitu. Bulchiinni sirna gadaa kan garasitti ni deebiti. Gadaa sirna gadaa kanatti ni deebiti. Kan jedhu abdii qabna akeeka kanarraa kan ka'e jechuu barbaadeeti. Tolemee dabalataa wanti isin gaafadhu manni murtii aadaa maddoo baay'ee irratti ijaaramaa jira. Manni murtii aadaa fi manni murtii kan ammayyaa wal bira jiraachuunsaa sirna haqaa irratti dhiibbaan qabu kana meessin akkamittiin ibsitu? Manni murtii aadaa kun gaafa hundaa'u ani hundeessaan nama tokkoffaati. Kallattii nuti yaadne sanirraa hin jallati xiqqoo. Maal jallate hoggattoo jettee itti waamamni mana murtii aadaa itti waamama mana murtii aanatiif ta'a. Kuni jallataadha jechuudha. Abbootii gadaa fiixeetii abbootii gadaa amma tuulama keessa abbaa gadaa tuulamaati ta'utu irra jira itti waamamni isaa. Maaliif duudhaaf safuu saniin hojjeta kaayi. Gara gadaatitti deebi'aa jirra. Gara bakka ganamaatitti bakka duudhaa ganamaatitti deebi'aa jirra jechuudha. Kan kanarraa hafe immoo keewwanni tokko kan gonkumaa uummata addaan diigutu jira. Amma namni lamatu limata. Nama lama keessaa tokko dhugaa hin argata. Tokko dhugaa kennee gala. Bakkuma dhugaa sanuu hoggattoo geesse asitti naa laalamu ja'a. Maaliif taase? Bakka dharaa saniif ta'a. Bakka gidiraa saniif ta'a jechuudha namni kun. Bakka dharaa mana murtii idilee achiif ta'a jechuudha. Kanaafuu manni murtii aadaa yaaliin baay'ee gaariidha. Garuu irra deebi'amee wanni ilaalamu malu waan hedduutu jira jechuudha. Manni murtii idilee kunillee dhiibbaa mana murtiitii irratti godhutu jira. Dhiibbaa san jalaa bahuuf gara dimokiraasii dhugaa gara sirna gadaa dhufuuf namni sun manni murtii aadaa sun itti waamamni isaa abbaa gadaatii ta'utu irra jira. Abbaa gadaa tuulamaati, abbaa gadaa sikkoo mandooti, abbaa gadaa maccaati, abbaa gadaa booranaati, abbaa gadaa wallooti, abbaa gadaa odaa bultuuti. Itti waamamni isaa isaanii ta'utu jira. Yoo kanan ta'in ammallee manni murtii aadaa kun danqaa jalaan baane. Keewwanni tokko yoo fooyya'in waan tokko si ifaa deema. Akkana godhi jechaan nama dhibu, nama godhutti garuu baay'ee dhiba. Dhawaata sirreeffataa deeman. Kanaafuu wanni tokko hoggattoo sirraa'e manni murtii idilee kun harka keessaa hoggattoo baafate rakkina hin qabu jechuu barbaanne. Mee kana kan isinii kaasee fi tokko yeroo darbe mana murtii aadaatti murtaa'e jedhamee naannoo Gujii natti fakkaatu hunda goggoruudha baadhee dubartii wayii kan abbaa manaa wajjin wal dhabdee araaramuu sababa barbaannee fi murteen itti murtaa'e mukatti hidhanii reebanii naannoo wayii sooshaal miidiyaa irra dhiyoo kana kan naanna'aa ture jira mucaa durbaa daandii irra deemtu abbaa gadaati jedhamee surreeffattee jirti jedhee kan dhaabatee kabalu tokko naanna'aa ture. Wantoonni akkasii mirga namoomaa dhiibuu ta'a. Haala amma jiruuni isa kana akkamittiin furuu dandeessu manneen murtii aadaa dhiibbaa hin uumne wantoonni akkasii manni murtii aadaa sababeeffachuudhaan namoota irratti dhiibbaan namoomaa irra ga'aan jiru isa kana maal jettu? Sirna gadaa keessatti
dubartiin kabajamtuudha. Sirna gadaa keessatti kabaja dubartii. Dubartii duran deeman. Dubartii duuba deemu malee. Dubartiin haadha teenya. Dubartiin obboleettii teenya. Dubartiin intala teenya. Wanni itti fufiinsa dhala namaatiif bakka dubartiin hin jirre homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Dubartiin utubaa maatii tokkooti. Utubaa maatii tokkooti dubartiin. Haga feetee yoo balleessite dubartiin akka amma Boorana irratti aanaa maaliiti aanaa reeggeeti moo waan ta'e achitti wanti akkasitti godhame sun waan fokku. Wanti akkasii sun sirna gadaa keessatti hin balaaleffatamu. Maal mirga dubartii bira darbee mirga dhala namaa tuqa jechuudha. Wanti akkasiitu akkasii bar irsaafniitiin yoo wal lolanu oduu battalan turre walitti araaramu. Namni walitti bu'uun oolamu. Arrabnii fi ilkaanis walitti bu'a. Battalatti walitti araarama. Isaanuu yoo sanirra darbe immoo jaarsatu walitti araarsa. Garuu gochi akkasii sun sirna gadaa keessa hin jiru. Hin jiru akkas godhuun dubartii. Hin jiru. Dubartiinis immoo safuusii eeggattee dhiirti safuusaa eeggatee sirna gadaa keessatti dhalatee guddatee yaa'a sirna gadaa hubatee gorsa haadhaa gorsa abbaa sirritti qayabatee warri guddate akkas hin ta'u. Kanas hin godhu. Gocha akkanaatis hin godhu. Warri amma akkana godhu kuni warra alseettummaa maaltu dhufaa kan jedhu hinaaffalleen hin makata. Wanti akkasii sun hinaaffalleen hin makata. Kanaafuu wanti akkasii san gadaan hin balaaleffatte. Manni murtii harka keessaa qaba manni murtii aadaa. Amma mana murtii aadaa hoggattoo jedhu namni achi taa'ee raawwachiisu sun namoomni isaa ga'oomsi isaa hulluuqni gadaa keessa hulluuqa. Kun sirriitti ilaalamutu irra jira. Duubatti immoo sirna gadaa keessatti waan keessa dhufelleen qaabatutu irra jira. Wanti akkasii sun fokkuu ta'u. Oromoon yoo dubbatullee afaan laallata. Yoo ijjatullee ijjata laallata. Amma gizee tokko korniyaan dhiiraa garam akka ijjatu beeka. Korniyaan dubartii garam akka ijjatu beeka. Wal beekti. Ilmi safuu keessatti dhalate. Intalti safuu keessatti dhalattee guddatte. Intalti sirna gadaatiin guddatte. Kana sirriitti wal beeku. Wanti sun waan balaaleffatamu gadalleen bakka hin bu'u jechuu barbaade. Abbaa Gadaa Girmaa siniin yaada dabalataa kana laattaniif asirratti namoonni kun kan isaan deeffatanii mana murtii aadaati. Da'oon isaanii maa akkana goota jedhamee mana murtii aadaatti murtaa'edha kan isaan jedhanii wantoonni akkasii akkan uumamneef isin akka Abbaa Gadaatti akka tuuta abbootii gadaattis maal hojjetaa jirtu gara fuulduraatti maaliif wantoonni akkanaa babal'ataa yeroo deeman gara fuulduraatti dhiibbaa qabu waan ta'eef akka tuuta abbootii gadaattis maal hojjetaa jirtu akka babal'anneef wantoonni akka kana. Kanaan mana murtii aadaa wal qabatee dursa abbaan gadaa waan baay'ee dubbataniiru waamamni isaa durumayyuu namni akka karaa irraa banneef abbootii gadaatiif gamtaadhaaf macca'u ta'e warqinaan bakkeenya macca miseensa isaati malee walitti qabaan abbootii gadaa maccaa warqinaa tarreessadha hangamtaa illee akkasuma. Tuulama hoo ta'e immoo eenyu waamni isaanii Abbaa Gadaa Goobanaa magaalaa kana keessaa illee damee qaba. Abbaa Gadaa soboo qaalataa yeroo jalqabaaf magaalaa keessatti illee isaan faana wal taaneeti galma kana ijaarree mana murtii aadaa illee jalqabsiifneerra. Achirratti wanti gochaa jirru tokko bakka kamiin isaan illee kan daangaa mootummaa keessantu jira seenaantu jira mana murtii idilee keessa darbanii kan seenaatu jira. Manni murtii aadaa wanti hojjetu jira wanti hin hojjenne jira. Maaliif safuun sirni gadaa waan dhoowwitu jira wanti dhoowwitu. Fakkeenyaaf maatiin abbaa manaa fi haadha manaan yoo wal lolani mana murtiidha qabeenyas kan adda dahiru jara sana illee adda baasu. Gadaan qabeenya adda adda jirtu. Kun illee bakka sana keessa dogoggora jirti. Gadaan walitti araarsiti. Maatiin tokko akka ta'u. Maaliif dubartiin safuudha. Dubartii malee addunyaan kun yoo nan geessu. Dubartii goota dahe, dubartii tayyuu dahe. Haadha keenya intala keenya. Dubartii malee waan ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf dubartiin safuu qabdi. Dubartii qofa miti namni mana murtii aadaa sana deemee
Manni murtii aadaa kan jedhameef tokko bilisaan bakka sanatti akka tajaajilamuuf namni baasee akka hin baafneef mootummaan illee kan barbaadu. Sirni gadaa nuti illee volontarii bilisa tajaajilaa jira miti waggaa 8 torba xumurree amma 8ffaa xumuruuf tola tajaajilaa jira. Gara fuulduraallee tola tajaajila hayyuu taane. Mana murtii sanas kan ta'an tola tajaajiluu qabu. Warra achi tajaajilan garuu warra sirna gadaa beeku warra safuu beeku ta'uu qabu. Fakkeenyaaf caffeen maal jettee akka macaattoo ta'e immoo sammaloon jedhama bokkutaa ichan jedhama warri sun maal jetti gadaan bara sanaa maal tumatte seera maal tumatte namni yoo ilkaan irrate ilkaan cabe meeqa kan fala lubbuun obade meeqa kan fala beekaa ajjeese moo otoo yaaliin ajjeese moo gosa saditti ilaala sirni lubbuun wal qabatee sirni gadaa sana immoo warra caffee waraabbatisa waan sirri dhangalaase hayyoonni dhangalafte waan sirni gadaa tumate san waa'ee sirna gadaa kana sirriitti beekuu qaba gadi bal'inaan murtii warra chaa'ee kana maaliif sirni gadaa maal jetti tokko ta'anii baanii lama ta'anii galuu rabbi namarraa qabu itti gadaa maaliif ani tokko ta'een bahe mana kootti lama ta'een gala sana jechuun cubbuu seeraan ala yoo namatti mure ijoollee koottiin cubbuu fuudhee gala karra koottiin cubbuu fuudhee gala mana koottiin cubbuu fuudhee gala haadha manaa koottiin cubbuu obboloota kootti abbaa kootti gosa koottiin cubbuu fuudhee cubbuun dammoo gosni amma abbaa 40 kan jedhee gadaa waraabe amma gosa kanatti gosa abbaa 7 dhugaa wayiin waggaa 7 wayiin abbaa 7 gadaan amma gosa 7 gadaan nama balleessitee jechaadha yoo seeraan ala namatti murteessan yoo ija namatti qisan yoo firummaadhaan yoo ganzabaan namatti murteessan gadaan haqa barbaaddi halangeen haqa barbaaddi halangee haqa qabanne jechaadha kun halangee haqa qabatee namni achi taa'u namni murtiillee taa'ee murteessu nama waa'ee gadaa keessa darbee wayiin hayyuu ta'ee wayiin caffee taa'ee jedhee waa'ee sirna gadaa sana beekee abbootiin gadaatiin to'atamuu qabu jechaadha bakka isaan dogoggoranitti sirraa'uu qabu. Kan egaa gara fuulduraatti waajjira aadaa fi turizimii kan Oromiyaallee kan magaalaa kannaallee bulchiinsa mootummaa naannoo faana Oromiyaa faanallee waliigallee akka kallattiitti qabatu tokko waamamni isaa utuu abbootii gadaa ta'e lammaffaa manni murtii aadaa waan mana murtii idilee keessa kan galle wantoota achi keessa sirreeffamuu qabu manni murtii idileellee mana murtii aadaa keessa kan galle fakkeenyaaf namni daangaa irratti walitti bu'a yoo araarse qaama irratti namni du'e kuni jaarsummaa walitti araarsuu nageenya buusuu gahee abbootii gadaati. Gahee jaarsa Oromooti gahee waayyuu Oromooti hayyuu gadaa Oromoo hayyuu nu gosa lama waan ta'eef haala kanaanis akkasittiin irratti hojjechuudhaaf irratti deemaa jirra. Egaa nu wanti inni guddaa arganne magaalaa kana keessatti dur gaabii kana uffatanii deemuu hin danda'u. Bara mootummaa kana keessaa sirni gadaa kun illee bilisummaa argatee galmallee magaalaa kana keessatti ijaarree walillee tokko taane wal qabanyee sirni kun akka gara fuulduraatti deemu. Kan dhamaa jiru sirni akka gara fuulduraatti dhalootatti darbuuf mootummaan illee akka dhalootatti darbuuf kan barsiisaa jiru. Akkasittiin mootummaa faana wal taanee hojjechaa jirra waan ta'eef namoonni gaafa akkasittiin uffannee deemnu kana waan argannu waan wayii ataawullu waan saamu gaa ta'e illee namni nama burjeessu kunillee aadama ta'e. Gadaa waan nama dhoowwattu qabdi waan namaa kennitu qabdi. Gadaa fudhachuun iyyuu kennaadha. Namni gadaa fudhate kennaadha. Manni ofii guutuudha. Karra ofii guutuudha. Sammuun ofii guutuudha. Hayyuudha. Hayyuu gadaati. Waa'ee gadaa nama qoratee beeknu. Kanaafuu biyyi kun iyyuu mootummaan kun iyyuu nutti fayyadamuu qaba. Nuttis fayyadamaa immoo jiraachaa. Uummata fayyadaa jira. Akkasittiin kuusaa kitaaba tokkooti. Abbaan gadaa tokko kuusaa kitaaba tokkooti. Kuusaa sirna gadaa tokkooti. Kuusaa seenaa biyya kanaati. Wayirraa baratootti siqan. Gadaatti siqu malee gadaan namatti hin siqtu. Gadaa itti deemu. Itti deemanii kadhatu. Kanaaf bakka dogoggorri hin jira. Mana murtii aadaa keessa. Seera malee itti murteessuu. Lafa isaa otoo hin ta'in kuni kan lafa ebeleetti jedhanillee akkuma namoota wal fakkeessanii kaksiisuullee dhiisanii intini namaatiin raguu namootaatiin illee irratti murteessuun ni jira. Kun mirga namaa uumamaa dhiibuudha. Haala uffannaa wal qabatee, haala dubbii wal qabatee, haala ejjennaan qabatee gadaanuu seeratu matteetti. Isa barsiisuu irratti hir'inni bira jira. Sammuu bal'inaan hin barsiifu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa Sofumeriin isiniif darbuudha. YouTube keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Qeeqaaf yaada qabdanis nuun ga'a daawwadhaa. Tole yeroo baay'ee komiinii ka'u abbootiin gadaa kabaja abbummaa gadaa sana xiqqoo ishee gadi bu'ee jedhu namoonni yeroo haasa'anii fakkeenyaaf amma eebba koonsartii irratti hoteelota wantoota akkasii irratti hirmaachuun abbaa gadaa sirrii miti jedhu namoonni. Dabalataan immoo yeroo darbeessi tiiktokeroota hidhamanii turan kan hiiksise abbaa gadaatii kan jedhu sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture. Meesiin isa kanaa akkamittiin ilaaltu? Kanaan wal qabatee abbaan gadaa nageenyuma hojjeta, jaarsummaa hojjeta. Wantoonni sooshaal miidiyaa fi ministirii miidiyaadhaan duula maqaa xureessuu abbootii gadaa Oromoo katarratti ta'aa jiru. Dursa akka abbootii gadaa akka miseensa abbootii gadaa tokkotti
hin balaaleffannaa jechaadha. Wantoota sirnaan ibsine, wantoota safuun ibsine maqaa nu balleessaa jiru. Tokko sirni gadaa fi abbaan gadaa namoonni dhuunfaa ceebbessuu hin danda'an, qoruus hin danda'an. Gadaa kan qoruu danda'u, kan ceebbessuu danda'u miseensaa fi hayyuu gadaa qofa. Dura kana sirriitti nu beekuu qaba, hubachuu qaba jechaadha. Lammaffaa warri akkatti abbootii gadaa jaarsummaa deemanii jedhanii maal ceebbessan baay'inaan fudhanne yoo ta'e namoota waa baranne jedhan kana. Qote bulaan keenya nu kabaja, daldalaan keenya nu kabaja, mootummaan illee nu kabaja. Namoota waa baranne jedhan kana namoota goonni nu bichaa jiru jedhan seenaa biyya kana nu bichaa beeka jedhan kana nu cabsuu barbaadu. Nu sanaaf gadaan ofirraa dhoowwitnee yeroo baay'ee calleessnee bira darbinee jechaadha. Ammas sanuma filan gadaan ofirraa dhoowwita waan ta'eef namni gadaa itti bu'e, namni abbootii gadaa itti bu'e hin of kalu waan ta'eef kanaaf haala kanaan wal qabatee abbootiin gadaa yoo sirna sanaan beekne, yoo abbaa gadaa hin taane warri maratanii akka keenya deeman, akka keenya langii bitatanii deeman maqaa keenya xureessaniin alatti miseensa abbootii gadaa Oromiyaa keessaa namni jaarsummaa tiiktookaroota Adoonaa jedhamees warra kaaniifis deemen jiru. Hormaaf dhaabbatu Oromoon gaafa deemanii eegsisanii kan jedhamee dubbatu jira. Mootummaa qaama mootummaa waan seerri qabate keessa abbootiin gadaa waan seeraniif hin qaban. Wanti seerri qabate seeruma tiika. Waan sirni gadaa qabate sirnum gadaa tiika. Waan abbootii gadaa filatee gara sirna gadaatti dhufe karaa sirna gadaa tiika. Waan seerri qabate immoo seeratu hiika. Sanaan abbootiin gadaa gamtaa Oromoo keessa jiran tiiktookarootaaf jaarsummaa dhaqanii siin baasifne. Haala wal argamtii botaa faana wal qabatee maybe booda abbaan gadaa goobanaas ittiin deemu. Egaa namni yoo heebba kootta nu eebbisaa dhee nama waame. Heebba waaqa heebbisuuf achi dhaqu. Dhiichisuudhaafis hin naqu. Qarshii fudhachuufis hin naqu. Safuu Oromoo cabsuudhaafis achi hin naqu. Bakka safuu cabsutti, bakka argamuu hin qabnetti, bakka raqaatti namni argame yoo jiraate miseensa abbootii gadaa keenyaa miti. Warra akka keenya gaabii filatee fi langee qabatee deemu ta'uu danda'a. Abbaan gadaa tokko wayin hayyuun gadaa tokko heeraa fi seera gadaa sana kan hojjechuu qabu. Namoonni yeroo hunda yoo ati deeggaruu baatte maqaa si xureessu. Abbootii gadaa mootummaa siin jedhu. Abbootii gadaa biltsiginnaa jedhu. Warri kaan immoo barbaadan abbootii gadaa warra mormuu maqaa sitti kennu. Maqaan dhahuun barbaadu. Maqaa sitti kennanii maqaa si xureessu. Abbootii gadaa Oromooti malee nuti abbootii gadaa namoota dhuunfaa miti. Abbootii gadaa dhaabbilee dhuunfaa miti. Abbootii gadaa dhaabbilee mormanii miti. Abbootii gadaa mootummaa miti. Abbootii gadaa Oromooti. Warri safuun keenya hin guunne maqaa keenya balleessuu danda'u. Sanaan alatti akkasitti achitti argama akkas godhanii warra jedhanii maqaa nu xureessan sobaa jechaadha. Sanaan alatti akka nageenya Oromootti nageenya Oromiyaa eegsisuu irratti misooma biyya kanarra hojjetametti tokko tokkoon abbootiin gadaa miseensonni keenya nallee dabalatee abbaa gadaa keenya nallee dabalatee gahee keessaa qabna jechaadha. Kan hin hojjenne immoo baay'eetu jira. Sana immoo nu nama dogoggoruu dandeenya. Amma dandeenye immoo hojjenne gara fuulduraas hin hojjenne. Warri nurraa baallii fudhatanis hin hojjetu. Gaafa iyyuu taanes hin hojjenne. Nan tajaajila biyya keenya. Oromoon tajaajila. Biyya kana nan tajaajila. Gaafni Afrikaayyuu keenya jechaa jirra nuti. Gaafni Afrikaayyuu kan Oromooti. Sirna gadaa Oromootiin bula gaafni Afrikaayyuu gara fuulduraa jechaa jirra. Gaafni Afrikaa biyya Afrikaa kun sirna gadaatiin bulti gara fuulduraa jechaa jirra. Kan ammoo gadaa fi baratu godha. Hin eegda. Biyyi kunis gadaa fi sirna gadaan bulti. Kan ammoo gochuudha mootummaan haala mijeessee barumsaan barsiisaa jira waan ta'eef akkasittiin hubatamuu qaba. Nuti tiiktookarootaanis qaamuma kamiifiyyuu ati maaliif hiiktee hiiki hin jenneen hin beeknu dhannees hin beeknu nuti jaarsummaa hojii keenya miti gahee keenyas miti. Sa'aatiin keenyas baay'ee akka deemaa jiru nutti himaa waan jiranii fi gaaffii hedduutu ture garuu irra dabarraa dhumarratti yeroo darbee sooshaal miidiyaa irra kan naanna'aa ture dhimma artiist Andu'aalamii fi haadha warraasaa Qananiidha. Egaa dhimma kana isinis miidiyaa waamtaniitu ibsa laattanii waan ta'eef miidiyaa irratti haasa'uun keenya rakkina hin qabaatu jedheetu man amana. Dhimma kana yeroo kaasnu immoo dhimma isaanii qofa osoo hin taane gara fuulduratti namoonni wantoonni akkasii isaan mudachuu danda'uu fi isaaniif illee hin ta'a sababa jedhuuf hin kaase mee jalqaba yeroo jaarsummaadhaaf deemtan isinii akka abbaa gadaatti moo akka jaarsa biyyaatti akkamitti filatamtanii deemtanii isa sanaan jalqabnu. Hayyee Oromoon ta waaqarraa gadi buute lafa nan qattu jedha. Ta lafa buute baraaf gadaa nan qattu jedha jaarsa nan qattu jedha. Lafti tarsaate jennaan barriif gadaanuu hin hodha jedha. Afoolan dubbata jechuudha Oromoo waan galee alatti kan afoolan dubbata jechuudha. Dhimmi du'aatii shamarree Qananiiti. Baay'ee tokko sooshaal miidiyaa kana tapha ta'e. Kan beekus kan hin beeknes
kan inni ilaallatus kan inni ilaalannes baay'ee tokko olii gadaa farsaa turan. Yeroo san garuu nuti abbootiin gadaa ittiin baane. Yeroo san kan itti gadi ba'e qaama mootummaati. Qaama mootummaati itti gadi ba'e nama kana to'annoo jala oolchanii jiran. Yakka hamma qorataniiti nama kana mirga wabiitiin kan lakkisan. Amdaalamii kana. Amma yoo akkanatti Oromoo waan itti gale kana mararsiifatu, yoo waan itti gale kana dhaadheffatu, yoo akkanatti ija rigatu mataa hooqatu, gadaan calliftee laattu. Gadaan calliftee laattu. Dhugaamooti wanti kun jettee gadaan bira geessee laalti. Bira geessee laalti. Wanti kun akka ilaalamuuf gadaa gaaddisa lamatu gaafate. Gaaddisa lamatu gaafate. Gaaddisa tuulamaa. Gaaddisa odaa bultum. Odaa bultum. Gaaddisni tuulamaa asitti mucayyoo suni ubaddalte. Haati siitilleen tuulama. Gaaddisni odaa bultum achitti dhalatte. Achitti dhalatte, achitti guddatte, abbaan illeen achi jireenya isaa. Maal goona ka jennu kana lamaan gaaddisni kun lamaan wal ga'ee akka gaaddisa kana lamaan ilaalamu godhame. Godhame. Yoo akkasitti godhamu dura eenyu gaafatame? Amdaalamitu gaafatame. Mee dubbii tana isiniif laallaa as kennaa. Dhugaan gaara yaa taatu, dharti sulula yaa taatu, bakka dhugaan jirtu laallaa, hin laallaa as kenna. Tole. Dhaqnee abbaa gaafanne maatii isaa wajjinii hin laalla dubbii tanaa nutti kennattu isinitti kennan laala. Dubbiin kun gaaddisa sadi taa'e. Gaaddisa sadi taa'e. Gaaddisa sadi jechuun beellama sadi afaan atiin beektu beellama sadi taa'ee beellama sadiin kana keessatti bu'aa ce'ii hedduu keessa dabarse. Loqodumti odaa bultumii fi odaa nabee walitti fiduun ifaa jedha. Ifaa jedha. Waan gadaan odaa bultum ittiin bultu, waan gadaan tuulama odaa nabee ittiin bultu kana wal simsuusin walitti fiduun baay'ee rakkisaa ture. Kana hundaa walitti fidneeti yeroo afuraffaaf yeroo duraa kan laalamaa ture yeroo sadiinuu machaaraa miicata irratti laalamaa ture. Bakka mandhee abbaatitti. Bakka mandhee abbaatitti achitti laalamaa ture. Abbootii gadaa naannoo sanii, jaarrolee naannoo saniitiin laalaa turre. Laalaa turre bakka maatiin isaa jirutti. Afuraffaa addacha afuraffaa yookaan immoo gaaddisa afuraffaa eessatti qaxaranne? Cirootti qaxaranne. Magaalaa Cirootti qaxaranne. Gaafasi kan addachi abbaan qananii nurraa hafee addachi jige. Yoo addachi jigu kaa maal gooti ammas manguddoon? Fali fanqaliya. Fali fanqaliya. Ifaajiin keenya kun maal haa ta'u? Dhugaan itti dhiyaanne tun maal haa taatu ka jedhu gadi taa'ee laallate. Laallate. Abbaan qananii akka addacha yookaan immoo gaaddisa kanatti dhiyaatu nin gaafatan. Nin gaafatan. Tokko abbootii gadaatiin gaafatan. Lammata bokkuu booranaatiin gaafatan. Amma nuti dameen teenya booranaa fi bareentu. Warri suni amma warri odaa bultum kun damee bareentuti. Nuti immoo damee booranaati. Bokkuu booranaa kan naannoo san jiruun akka gaaddisa kanatti dhiyaatu. Komii yoo qabaate, rakkina yoo qabaate, maa akkana ta'a? Eega irbuun kenname, maa akkana ta'a namni kun? Firri isaatiillee maa akkana ta'a? Akka gaaddisatti dhiyaatu jedhamee dhiyaatuu hin dandeenye. Hindide. Hindide. Afarfarratti hindidee. Saniin booda maal gooti kaa gadaan? Gadaan maal gooti? Abbaa bokkuu kanaan eega dadhabde, ofii isaatii eega gadaan dadhabde maal gooti? Waa hojjettee bira dabarti gadaan. Waa hojjettee bira dabarti. Maali wanti gadaan hojjettu? Amma namni kun addunyaa waaqoo kun ilmootu jalaa du'e bara. Ilmoon ilmoo teenya jechaadha. Nu hunda isuu kanneessiti. Abbaa immoo san caalaa suu kanneessiti. Namni ilmoon jalaa du'e. Namni kun amma jaburuuree jira. Namni jalaa du'e kallattiin tunoo itti deemi itti fakkaatti. Kallattii tana soo itti deemi ittuma fakkaatti. Afaan keessan dammaan qabee abbaa gadaa dhiifamana of golchaati. Isaanis yeroo darbe haasa'aa turan sooshaal miidiyaa irratti
ba'anii dubbatanii turanii abbaa gadaallee hin kabajnaa dhimma kanallee nuuf alaalamu jennee nullee tole jennee turre garuu akka nuu qulqullaa'u wanta nuun gaafanneetu nuuf hin qulqulloofne jedhu isaanii isaan akka isaan jedhanitti mucaa kana egaa hundumti keenya iyyuu sooshaal miidiyaa irratti ilaalaa turre eegii boqottee booda ta'usii kan fuulli ishee rukutamee argine sun jira hidhiin ishee citee maal wantoonni sun jiru wantoota sana eeyutu ishee irratti raawwatee sana nuu qulqulleessaa jennee turre abbaa gadaatiin kallattii maan garuu gara kakaatti dhufne jedhan isaanii isa kana fidha kan nuun irraa hafne jedhu isaan. Kana amma gara kakuutitti dhufne jechaani yoo gamalachuu qulqullaa'e irbuu galuun bar jaarsi tokko bitaa mirga laallatee bitaa mirga dubbifateeti gara kakuutitti dhufa. Beellamni ciroo irratti beellamanne dhugaa hafte barbaaduuf dubbii hafte faana dha'uuf eenyurraa gara warra shakkameeti faana dha'uuf. Kanaaf ciroo irratti kan qaxaran. Dhugaan gizee takkaan hin baatu. Obsa barbaachisa. Gorsa barbaachisa. Amma namni kun yoo ilmoon isaa jalaa duute warri cinaa jiru inni amma hagooggatteedha. Aarii qaba. Jaburuuree jira. Machaayee jira namni kun. Warra isaa maatii isaa wajjin dubbatuuf dhugaatan itti mul'isuuf dhugaa jirtu itti mul'isuuf ciroo irratti kan qaxaran. Nuu gaafadhaa jedhee gaafii sanuu maal akka nu deebii kenninuuf nutti dhiyaatee fudhatu dide waadaa galleef hin gaafanna jedhe namni hoggattoo qananiin duutu achi jiru ollatu jira. Obboleettii amdaalamtu jira. Hojjettuu manaatitu jira. Kanaa waan nu qoranne, kanaa waan nu jara kan amdaalamirraa qoranne yoom dhiyaatee nurraa fudhate namni kun gaaddisa jiksee nurraa hafe. Didee gaaddisa jiksee tafe. Kanaafuu qorannoo sanuu yoom dhiyaatee nurraa fudhate hin fudhanne. Dhugaa jirtu yoom dhiyaatee nurraa fudhate hin fudhanne. Kun maal ta'a sirna gadaa sanitti amanuu didu. Bulchiinsa sirna gadaa sanitti amanuu didu. Gaafa sirraa kan wanti gadaan jettu isarratti jedhama. Qoqqobbiin tokko kan isarratti darbame sababii kanaaf jechuudha. Warri amma waa'ee gadaan beeyin yaa'a gadaan beeyin oduu namni waan gadaa beeku dubbate gaarii ture. Achirratti illee nama warri amma tiktokoroonni amma siyaasaaf dhimma kanatti fayyadamu abaaramtoota abaarreerran achirratti kana keessa turre jechuu barbaade. Beellama dhumaa sanarratti sirna kakuu miti kan isin barbaadaniif. Sirna kakuutii yoo danda'ame gara kakuutitti deema yoo danda'ame. Dubbii akkanatti naa dubba'u jedhan akka dubbiin dhuftetti dubbatani. Akkanatti naa dubbadhuu moti akka dubbiin dhuftetti dubbatani. Takkittumaanis utaalanii gara kakuun bu'an maaliif hoggattoo jette inni illee maatii qaba fira qaba. Addunyaa waaqo amdaalam illee fira qaba maatii qaba. Ilaallata Oromoon kakuu tanallee akka addunyaa waaqotitti wama gaafa isaa raawwannu itti fakkaate moti. Ganaa beellama 2 beellama 3 nutti fudhatu hin danda'a ture dubbiin oduun addacha jigsuu baate akkasitti ilaallan. Akka immoo isatti fakkaatetti akka muddooratti qarasiin jedhu san garri hunduu dhuguma itti fakkaata garri hunduu wama karaan itti deemu itti fakkaata akkasii miti. Isa xumuraatii miti beellamni amma 4ffaa kun isa xumuraatii miti. Kanaa beellama 2 beellama 1 nu fudhatuu hin danda'a. Inni garuu akka itti yaade fi akka itti nu yaadne garaagartummaa qaba jechuu barbaade. Tokko akka ragaatti kan waamamanii hojjettuu mana sana keessa jirtuu fi obboleettii Andu'aalamidha kan ragaadha jedhamanii
mana sana keessa waan jiranii fi Andu'aalem garuu yeroo darbee miidiyaarra ba'ee haasa'ee ture rafanii akka jiranii fi isaanii waamuuf yeroo deebi'utti akkasiin utaalteedha kan inni dubbate kan inni afaan isaatiin dubbate jechuudha. Asirratti jarri kun rafaniitu jiranii ragaa ta'uu danda'u isaan sirna kakuu irratti isaanillee waamamaniiru kan jedhu waan hin argeefidha sooshaal miidiyaa irratti yeroo sana isaanillee kakataniif waamamaniiru waan jedhu jiru fi as biratti isiniinis tuqsiisuuf miti gaaffii kana kan isin gaafataa jiru garuu qulqulleessinee darbuun gaariidha jedhee waan hin amanuufidha. Namoonni rafanii turan suni ka'anii dhimma sanarratti dhufanii kakuudhaaf sirna kakuu guutanii sana kakachuu danda'u turanii isa jedhutu nu deebistanii kan biraan immoo obbo Addunyaan egaa nama dhalli jalaatii boqoteedha. Akkuma isin nu jettan isaan aarii qabaachuu danda'u inuma qabaachuu danda'u yoo son taane ibsa miidiyaa waamtanii irraa hafanii jettanii yeroo walaattan garuu uummata biratti gam tokkooni wanta akka uummanni isaanitti duuluuf gootan fakkaatee mul'ateera. Isin abbootiin gadaa jechuudha. Isaan irratti akka uummanni duuluu fi itti yaadamee wanta godhame isaan beellama waan hafaniif akkasitti waan godhame fakkaatee mul'ateera. Sinsa kana maal jettu? Obboleettii Amdaalamii fi hojjettu wanni dubbanne wanni wajjin dubbanne wanti qoranne ni jira. Kuni amma waadaadha miidiyaatti hin himamu. Maaliif hin himamne seete? Boroo dubbiin tun waan deebituuf waadaan kun hin cabu. Dabbasaa takka nama biratti haaddatan. Takka dhokatanii taaddatan. Kuni waadaadha. Qorannoo Amdaalamii fi qorannoo obboleettii Amdaalamii fi hojjettuu Amdaalam irraa arganne kuni waan miidiyaa irratti dubbatamuu miti. Waan abbaan gadaa kana jennee dubbannuu miti. Gaafa garuu abbaan gadaa kana qabatee gaafa immoo dubbiin tun deebite gaafa nama sirna kanatti galee dhugaasaa gumaasaa fudhatuudhaa dhiyaate gaafa sin dubbatamti. Tun gaafa sin dubbatamti. Gaafa sin dubbatamti jechuu barbaadeetu. Tabiraa hawaasni akkatti duulu irratti labsitan qoqqobbiin irratti darbamee jira nama kana. Irratti darbamee jira. Maaliif? Kama kalee Oromoo waliin bulte. Kama kalee Gadaa waliin bulte. Kun qoqqobbiin irratti darbamee jira. Maaliif? Namni duudhaa fi safuu Oromootti hin bulle. Namni aadaa Oromootti hin bulle. Maa ifaajee kana keessa nu galchi calqabuma. Naa argaa dhugaatii jedheetii nutti kennate namni kun. Abbaan gadaa bokkuun nama kanatti wotwaataa turre. Oromoon ree gaafas nama kiyya jedhee si gan. Nama kiyya jedhee deebi'ee si gan. Nama irbuu gan. Qoqqobbii tokko irratti darbiti gadaa. Goone irra kan. Irra jira ammallee qoqqobbii san. Hamma gaaddisa Oromoo tanatti deebi'ee ta Oromoon itti bultee bulfatte tanatti hamma deebi'utti qoqqobbiin sun irraan ka'u. Hamma deebi'ee dhaddacha kana dhaabutti hamma deebi'ee dhaddacha kana dhaabee dhugaa tanatti deebi'utti qoqqobbiin sun irraan ka'u. Maaltu jedha san? Seera Oromooti jedha. Seera odaa lamaaniitu jedha. Ka odaa bultuun ka odaa nabee seeratu kaaya san. Seeratu kaaya. Didaan seeran qabu jedha. Didaan seeran qabu jedha. Didaan didaadha jedha. Didaan afaan biraatiin illee waan ta'e jedha. Dhaala gartee nama didaa waan kana sirni gadaa Oromoo hin kaaya. Darbee maatii isaatirrallee hin kaaya. Maatii isaatirrallee. Amma isarra kaawamee jira. Kanaan booda adeemsi jiru waan gurguddootu isa eeggata jechuudha. Kanaafuu addunyaan gara sirna Oromoon sirna Oromoon itti bulee bulfatu kun har'a nu ittiin hojjenne malee har'a nu yeroo bira nu fiddeeti ittiin hojjenne malee kan kalee Oromoon ittiin hojjetaa ture. Kan kalee Oromoon itti bulchaa ture. Kan kalee Oromoon itti bulfataa ture. Har'a baatuun du'a qananiitii fi Amdaalam irratti baate hin jirtu. Egaa dhumarratti wanti sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture abbootiin gadaa eebbisanii gara hojii keetti deebi'ii kan gaaddisan irraa jiksee maatii qananiiti jedhanii bakka kanatti gaaddisaa jiksanuu malee dhugaan ba'ee himamee yookaan immoo
haqni akkana jedhamee murtaa'ee hin jiru. Bakka haqni murtoofne kanatti aartiin egaa namoota achi turre jedhanii barreessanidha kan yeroo sana gabaasaa ture. Aartiin nama akka kee dhabuu hin qabdu jedhanii abbootiin gadaa eebbisanii barreeffama jedhu hedduutu raabsamaa ture yeroo sanatti. Bakka dhugaan hin baanetti aartiin lubbuu caalaa marartii abbaa gadaa akkamittiin eebbisuu yookaan akkana ta'e jedhee gaaddis kun jiguun akkuma jirutti ta'e akkana ta'e jedhamee murtoon hin kennamne yookaan gumaan hin baane yookaan lakkii wanti kun akkas miti jedhamee furmaanni bakka hin kennamnetti eebba kanaa akkamitti abbaa gadaan eebbisaa. Lubbuun namaa gara miciirra noo dabarte shakkii yoo qabaatte warqii waaqi lubbuun nama. Abbaan gadaa immoo haa argatu dubbii haa dhabu hanga dhumaatitti carraa quxisarra jira malee waan gadaan jette jedhee warratee qoqqobbii faarratti darbee gara ofii deeffatu yaala malee haaloo gadoo qabatee gara tokko hin goru. Hin goru abbaan gadaa. Xaawwa argate san bicha irratti hundaa'a malee dubbii argate san bicha irratti hundaa'a malee gara tokko hin goru. Argatus dhabus abbaan gadaa haalos gados hin qabatu. Hin qabatu. Nuti andaalami bilisan goone. Akka sirna gadaatitti bilisan goone. Gara hojii keetiittis deebii hin jenneennu. Hin jenneennu ganaadha dubbii. Maal ta'ama kan jedhutu ganaa laalama. Gaabbee namni kun deebi'uu mala. Dubbiin ooltee bulteeti kan namaa iftu. Ooltee bulteeti sirni gadaa kun kan si ifaa deemu. Deebi'uu hin danda'a namni kun. Amdaalam gara hojii isaa deebi'u amdaalam qulqulluu hin jenneennu. Hin jenneennu abbootiin gadaa. Kijiba kun. Kuni olola diinni oofu. Olola diinni oofu. Aartiin tokko lubbuun aartiitii fi lubbuun nama kamiyyuu takkuma addaan hin foonu. Lubbuun nama jabaa, lubbuun nama yaraa, lubbuun nama beekaa, lubbuun nama wallaalaa gadarratti takka ija takkaan laalamti. Wanti tokko tuffatamee tokko ol qabamuuf hin jiru. Kan daawwachaa jirtan miidiyaa Sofumerii qophiin keenya qophii isin gaafannuuti keessummoonni keenya har'aa immoo abbootii gadaati hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Mee dhimmi kun isaanii nu waan mudatee fi ijoo miidiyaa waan ta'eef maqaa isaanii kaasnee haasa'aa jirra malee dhimmoonni akka kanaa bakka garaagaraatti mudatu fuulduratti illee mudachuu danda'u. Egaa nuti bilisaan waltajjii nuti arganne sooshaal miidiyaa waan ta'eef sooshaal miidiyaa irrattidha kan haasofnu kan wal falminu ragaan jiru kanatu dhokatee kanatu argame kan nuun jennu sooshaal miidiyaa irrattidha. Inni kunis dhimma araaraa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a tariiti. Isin mee furmaanni maali jettu garamitti deemamu qaba fuulduratti? Dhimmi kun dhimma isaanii qofatu hin taane wanti har'a murteessinu dhimma kanaa bor nama mudatuuf illee inuma hojjeta waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti Andu'aalamiin wal qabatee kabajamoon hangafni keenya Abbaan Gadaa Goobanaa Irreessoo waan baay'ee kaasaniiru. Galteen kun akka nutti galeen kaasee dhimmicha guban qaban qaba. Akka miseensa Abbaa Gadaa tokkotti. Garuu mucayyoon duute kun Oromoo hunda keessaa irratti. Nu keessaa irratti qaama keenya. Nutti sin dhagahama. Gaddis keenya gammachuunis keenya akka Oromoo tokkotti. Nu akka abbootii gadaatti nama miti bineensa bosonaa iyyuu du'uun qabu innet bineensa bosonaa seera tumnet bineensa bosonaa nama ajjeese kan falchiifna. Gumaa kan falchiifna bineensa bosonaa. Sirni gadaa bineensa bosonaatiif seera tume. Bosonaaf seera tume muka jallaa hin muru. Muka jallaa malee muka sororoo muran jira. Akkatti fuudhu, akkatti heerumsiifatu, akkatti gumaa baasu, akkatti lukaaf lukee kennisiifatu. Warra seera kana raggaasifatee warra seera kana tumee warra seera kana tumsiifate waan seera kanaa beeknu. Dura kan dubbadde tokko taanee baanee lama taanee bahuun kan barbaadu. Cubbuu hin galchinu ijoollee keenyattis Oromoodhaafis. Kan dur balleessan illee fooyyessineet seerota fooyya'an illee sirna gadaa keessatti fooyyessineet hojjechaa jirra waan ta'eef akkasitti hin hawwatamu. Mucaan duute kun hankeenya nu hir'iste akka Oromootti nutti dhaga'amu. Sanaan alatti namni keenya yeroo hunda dogoggorri maaliifi namni gaafa lubbuun jiraatu hayyoo ofiis hin gargaaru. Nama ofiis hin gargaaru, beekaa ofiis hin gargaaru. Namni gaafa aangoo irraa du'e, wayiin abbaa gadummaa irraa bu'e, wayiin du'ee lafa kana irraa boqote firummaa baay'ata. Namatti duula miidiyaa walitti duula.
Kuni aada malee dhabaas. Oromoon waan akkasiin qabu waan ta'eef. Oromoon icciitiidhaan sirna gadaadhaan hirata. Gaafa haala jaarsummaa ilaalamu akka haala jaarsummaa sirna gadaa akka maccaa ta'e akka gadaa maccaatti seentamoo akka jaarsummaatti seenaa gaafata gadaan gaafa qoratu. Akka jaarsummaa ta'e bifa jaarsummaa akka sirna gadaatti sirni gadaa kan namatti bifa gadaa ilaala. Nuti immoo abbootii gadaa waan ta'eef bifa gadaatiin kan ilaallu jechuudha. Andu'aalam faana wal qabatee ani hayyoonni gadaa tuulamaa magaaluma kana keessa jiraatan artistoota illee dabalataniit dhimma kana miidiyaa irratti namni bakka walitti lolaa turraan inni kan mootummaatti geessa gara mootummaatti geessa. Mootummaan harka keessaan qabu. Inni kan gara nama dhuunfaatti geessa. Gaafa wal bukeessu jedhu abbaa gadaa waan kana calliftanii ilaaltanii koottaadhaniit haala sana anaan na fuudhanii bakka sanatti na dhiyeessan. Nu gaafa uummanni maa walitti duulannee sirna kana mucaan sun mana dhaa ture mana dhaa sanallee artistoota fi hayyoonnis tura anallee na fuudhanii dhaqan. Isa dura garuu nuti abbaa addunyaa kana sululta turanii bakka buleettiin qananii jirtu. Abbaan qananii isaati qananii sululta turan. Gaafa gaddaas dhaqnee bira dhaabbanne. Gaafa guyyaa sadaffaas saalessi jedhamu sanas dhaqne. Isaan booda dhaqnee jajjabeessin yeroo sadii dhan. Dhumarratti akkasii dhugaa kana baruudhaaf eenyurraa ka'umsarraa ka'e kaan ekileeta ajjeese kaan gara mootummaatti geessee gara sabaatti geessee dhaqa gara naannootti geessee dhaqa. Kun illee dogoggora aada maleedha waan ta'eef. Gadaan immoo haqa barbaada haqa sana duuba qorata malee ati balleessee ati hin balleessine jedhee murteessu. Haala sanaan Andu'aalam qoranne. Gocha koo miti. Egaa gocha keessa haa ta'u gocha keessa ta'uu baatu bulleen laalla hin qorraa harka nutti kennadhu jennee hin gaafanneerra. Ani mataa kiyya gaafadheera hayyoota qabadheeti. Dhumarratti gaafa Andu'aalam wabiidhaan bahu galma abbootii gadaa tuulamaa abbaa gadaa sobboo qafaa jenneet qote bulaa magaalaa kanaa hundeessineet galma jaarreerra samiititti naannoo lammii kuraa keessatti galma keenya sanatti dhufa. Anas na waamanii nan dhufa hayyoonnis hin dhufanii Andu'aalam hiriyoota isaa faana dhufa eegga wabiidhaan bahe. Maal goote jenneet dura abbootii gadaa fi hayyoota nu faana jiran hin kaksifne Andu'aalam hin kaksifne. Icciitasitti dubbanne kana miidiyaatti hin baafnu icciitasitti dubbanne kana biyyatti hin baafnu ammas wanti miidiyaatti hin dubbanne nuti baay'eetu jira. Andi isin dubbadhu isaan isin dubbatan akka sirna gadaa icciitii qabdi waan ta'eef. Egaa gocha kee ta'uu dhiisuudhaaf ganaa qorraa ganaa laalla rakkoon jiru jenneet yeroo sana gadaan yaadattannoo ta'e abbaan gadaa godaansa gadaa tuulamaatu ture. Godaanamee godaansa qabna ture miseensa warra baallii fudhatan isaan gar sana godaanu waan ta'eef xalayaa fa waan akkasiin qopheessaa ture biisii turre godaansa gadaa tuulamaatiin booda haa ta'u isaan booda walitti deebinanneet Andu'aalam fa'iin gargar baane. Isaan booda achuma irratti dhaabbannee maal inni hayyoota tuulamaa faana maal waliin mari'annee gosa gaafanne ani gosan gaafadha. Maaliif gosni gaafatame maaliif odaan gaafatame wette namni seera odaa sanaa fi seera gosa sanaatiin dhugaa walii kennee dhugaa walirraa fudhata waan ta'eef. Gumaa walirraa fudhata waan ta'eef. Isaan booda maal gaafadde Andu'aalam gosni isaa maali? Rangalloo. Abbaan addunyaa macca. Haati mucayyoo boqottee tuulama. Egaa jedheen warra hayyoota tuulamaatiin. Ani macca. Mucayyoon duute abbaan ishii macca. Haati ishii tuulama macci immoo bulaa qixxisuudhaaf hangafaati. Tuulamni hangafa keenya nutti qixxisuudha ilmaan macca. Garuu hortee booranaati. Wanti kun kan gale immoo qe'ee tuulamaati. Qe'ee tuulamaati lubbuun mucaa kanaa kan bade. Tuulamni warra siikoo warra arfan qalloo faana waliin galee gosa maccaa kana yoo balleesse kaasuu qaba gumaa kan faluu qaba. Oromoon garuu sababa kanaan wal nyaachuu qabu laaluu qabna. Kanaafuu ani macca waan ta'eef gosa abbaa qananii sanaati waan ta'eef nu keessaa ba'e waan ta'eef tuulamni dhimma kana laalu. Kanaaf gara abbaa gadaa goobanaa irreessootti wayiin hayyuu bayyanaa sanbatoo fa'aa kana laaluu adaban hayyuu bayyanaa sanbatoo fa'aa dhiisaati. Abbaa gadaa goobanaa hoolaa siniif laaluu hin jedheen Andu'aalam. Tolee inni haaluma sanaan akka isaan laalan gara abbaa gadaa walitti qabaa keenyaatti walitti qabaa gamtaallee turan ija Oromooti abbaan gadaa tuulamaa amma caallee ija Oromooti abbootiin gadaa Oromoolee ija Oromooti ija wal qixaan laala. Nuni qabeenya isaatii fi dhabeenya isaan laalu Oromoo laalla dhala namaa ta'uu laalla sabab sablammii kamiyyuu haa ta'u bineensa bosonaaf illee gumaa kan faluu qaba namni fakkeenyaaf gaangee tokko ofii wajjeesse gaangoota sanaaf wayiin kumtaalaan wayiin qunnaadhaan gaangoota sanaaf kaasii kan falakka sirna gadaatti hin nyaachisaa jechaadha. Hadurreellee namni ajjeese bineensa bosonaa mukallee namni mure hejersa namni mure birbirsa namni mure muka ooda Oromoo jedhamanii beekaman. Kanallee gadaan kana seera tumteeti akkamittiin haqa namaa fi lubbuu namaa Olii fi kafgoona nama beekamtii fi wallaalan miti. Hayyuus haa ta'u
baalasilxaanis haa ta'u, abbaa aangoos haa ta'u, nama siyaasaas haa ta'u, piroofeesaraas haa ta'u, dooktoraas haa ta'u, hiyyeessas haa ta'u, nama waardiyyaa hojjetus haa nama hojii humna hojjetee jira wal qixan sirna gadaa keessatti. Kana kan jedhe gadaattu. Kanaaf haala kanaan isaan itti deemanii ani isaan itti dabarseen duubatti deebi'ee asuma miidiyaadhaan wal qabatee immoo walitti ba'uun illee jira. Amaariif ammaa dubbatte kan jedhee wal arrabsuun jira kun illee dogoggora. Andu'aalam bahee dubbachuun sun illee dogoggora. Abbaan Gadaa illee bahee dogoggora. Gara siyaasaatti fudhatamaa jira jechuudha. Maa gara siyaasaatti fudhatama. Namni naannoon akka walitti fudhatu, amantiin akka walitti bu'u, gara mootummaatti geessuun dogoggora. Afaan siyaasaa gara siyaasaatti fudhachuun dogoggora. Namni uumamaa hinuma du'a, hinuma wal ajjeesa. Abaabilee fi akaakilee keenya irraa dhufe. Akkuma sirna gadaa Oromootti harka wal dhiqaa, gumaa walii kanfalaa, gumii walii kanfalaa Oromoon dhufe. Namni gadu'e maal godhu? Harkuma dhiqu walitti araarsu. Akka boruu dhiigni hin daballe. Akka namni biraan dabalee irratti hin duune. Akka malkaan hin cinneef. Akka hiddi Oromoon cinneef walitti araarsitee korma qalchiiftee dhugaa walii baasiftee itti deemsifta. Sadarkaa sanarra hin geenye nuti. Sadarkaa gumaa baasisuu irra hin geenye. Sadarkaa harka wal dhiqsiisuu irra hin geenye. Sadarkaa kaksuu irra hin geenye. Dhugaan ba'uu irra hin geenye ganaadha jalqaba. Namni dhaqiyati seebbisne guyyaa har'aati kaasiti sirbi jennee abbootiin gadaa akkas jedhee gaggeesses hin jiru. Kan biraa immoo hin ajjeefne gumaa baasi jedheenis hin jiru. Reefu jalqabne maal xumurree gumaa baasi inni badii eenyu akka bira jiru beekneet otoo hin qoratiin otoo namni gaaddisa gadaa jalattiin waliin hoogganamin otoo bitaa mirga waan jiru laaliin akkamittiin murteen akkasii murteeffamu. Kanaaf itti dabalanii maqaa abbootii gadaa kana xureessuu akka waan Andu'aalam ofitti qabnee yeroo ofirraa dhiibne gochuu abbootii gadaa walitti buusuu yaaluu Oromoo walitti buusuu yaaluu amantiin nama walitti buusuu yaaluu saba biraatti illee daboo kadhachuu barbaaduun kun jigii kadhachuun kun dogoggora guddaadha. Achuma irratti illee wal qabate abbootiin gadaa dhugaatii dhuganiiti deeman jedhee miidiyaa ala keessa warra jiran nan beeka tiiktokaraan warra Jarman jiran Mineesotaa keessa warra jiran Kanaadaa keessa warra hin beeka jira. Abbootiin gadaa dhugaa dabsaniiti akkas godhan jedhanii namni miseensa keenya keessa dogoggoruu hin danda'u. Walitti qabanii abbootii gadaa arrabsuun dogoggora guddaadha. Dhaabbata waan ta'eef abbaa gadaa dhiifama. Dhimma kana guutummaa isaa miti miidiyaa irratti kan isin dubbattan akkama jechaa jirtanitti waa muraasadha kan nuun dhageenye. Hundi isaas immoo waadaadha waan ta'eef hin himamuu jechaa jirtu. Erga waadaa ta'ee hin himamu ta'ee wanta tokko seenaa guutuutu hin beekin murtii kennuun baay'ee ulfaata. Nuti amma uummanni miidiyaa irraa argine murtee keessa warra achirraatii dhageenye seenaa guutuu hin beeknu. Waan isin argattan hin beeknu, waan isin bira geessan hin beeknu, maal akka funaannattan illee hin beeknu. Ibsa kennuun keessan qaawwaa uume hin qabu jettanii yaaddu. Sababni isaa namni waan isin haasoftan ishee haasa'amte qofa beeka malee isin argattanii akkasin jettan kana waadaadhaan waan qabameef wantoota isin miidiyaa irraa dhoksitanii hin beeknu nuti. Kanaaf ibsa kennuun keessan qaawwan bal'isne. Isa kana maal jettu isin? Kanaan wal qabatee nu qaawwan bal'isne. Akkamittiin qaawwan bal'isne ammas wanti miidiyaa irratti hin dubbanne hin jiru icciitonni. Borusi wanti nun hin dubbanne hin jiru. Kuni hin dubbanne jira. Kuni icciitii sirna gadaati. Achirratti baamee kan dubbatamee fi gaaddisa gadaa jalatti hin hoogganamu waan jedhaniif. Gaaddisa gadaa jalatti akka kana hin fudhannus hin kenninus waan jedhaniif. Sanaan alatti ati hin ajjeefne ishiin hin ajjeefne dhugaan kana jedhee wanti murteessine hin jiru. Gumaa fudhadhaa wanti inni hin jiru. Koottaa gaaddisa odaa jalatti bokkuu jalatti wal geenyeeti akka kana barbaannaa. Oromoon tokko haa ta'u, maatiin kun tokko haa ta'u, lagdi cituu haa dhaabbatu. Kan jedhudha malee labsii duula miidiyaa jara kana irratti labsuu jara kana irratti waraanni akka banamu gochuu jibba akka irratti godhamu gochuu miti. Andu'aalam ol qabuudhaaf miti. Haqni jiru garuu gaaddisa afur namni gaaddisa afur irraa gaaf nama irraa hafe akka sirna gadaa irratti sirni gadaa qoqqophii irratti buufte. Qoqqophiidha kan irratti kaafne. Qoqqophii irratti kaafne. Sanaan alatti nuti OBN waamnee, ETV waamnee, Faanaa waamnee, Waltaa waamnee, Sinillee waamnee ibsan laanne. Akkuma bara kana bilbilli jira namni qarazuu danda'a gaafa dubbannu akkasitti waraabanii gadhiisaa malee koottaa ibsa laannee akkasitti inni qabxiilee abbootiin gadaa hejjannoo irra dhaabbatanii akka salgii gamtaa abbootii gadaa Oromootti akka Tuulamaatti akka Macaatti akka Fanqallootti akka Odaanabeetti dhaabbatamee kenname miti jechaadha. Garuu akkaataa itti deemamee fi sadarkaa irra geenye sana bichaadha kan dubbatan malee Andu'aalam qulqulluudhaa har'aa kaasee haa sirbu bilisa baafne irra inni waan ta'eef bisnee gadhiifnes hin jiru. Andu'aalam hin ajjeefne hin jennu har'as nuti hin beeknu waan ta'eef waaqatu beeka. Garuu irra gahuudhaaf qorannoo jalqabnee turre inni immoo gadaatti harka kennateera.
Dursa mana keessa taa'ee abbootiin gadaan jiranii maana irratti ilaalaa hojjechaa ture. Anaan nama manitti akkasitti hin deemee kan dura ibseef isaafi. Wantoota hin dubbanne immoo baay'eetu jira. Hin dubbadhu jechaadha. Isaan akkuma jedhanitti. Sanaan alatti namoonni kami gara daayivartii godhanii dubbatanii kan namoonni gara siyaasaatti fudhatanii tura koomee malee nuti wanti nuti dubbanne tokko asirratti nuti miidiyaatti baay'inee dubbachuun keenya qawwa wayiitu hin banne. Qawwa jechuun dogongora jechuudha. Dogongora wayiitu hin dhumne. Uummanni Oromoo illeen hafuura keenya san barbaada. Waan nu irra geenye. Kuni badii miti. Addunyaa waaqoo gadatti buluu diduu jaarsummaa diduu kana kan nu miidiyaatti dubbannu. Uummanni Oromoo illeen tana barbaada. Maaliif waan caqafataa jiruuf waan ija rigataa tureef waan mataa hoqqataa tureef du'aatii intala tanaati wanti kun badii wayiitu hin qabu. Miidiyaatti bahuun keenya dubbatuun keenya. Yoo dubbannes immoo akka sirna gadaatiitti dubbanne malee akka qaama tokko miidhee qaama tokko ol kaasutti hin dubbanne. Hin dubbanne. Arras borus hin dubbannu. Afaan gadaatiin dubbanna. Afaan gadaatiin dubbanna malee. Oduu callisneetu maa galle uummanni Oromoo laala bari abbaan qananii jaarsummaamtuun jirtu ja'a ture beektu. Gaafa suunu jaarsummaan hin jirti jennee gadi baanee hin dubbanne. Maaliif afaan gadaatiin waan dubbannuuf. Hin jirtu jaarsummaamtuu wayiitu na bira hin geenye jedhee dubbataa ture. Sanii moti sanis faanaan dhoofnu. Gadi baanee garuu waan kana dubbatuun keenya namni kun gaaddisa kana jigsu namni kun gadaa Oromootitti buluu didu saniin booda qoqqobbiin irratti darbamu dubbatuun keenya dogongora wayiitu hin qabu. Kabiraa maaltu falaa maaltu malaa jettee turte. Akkasiini kanaan booda dubbiin jabaataa deemaa jira. Dubbiin jabaataa deemaa jira. Eenyu irratti dida irratti jabaataa jira dubbiin. Didaan seera hin qabu. Didaan sun seera hin qabu. Didaa san irratti dubbiin jabaataa deemaa jira. Har'a addunyaa waaqoti irratti qoqqobbiin darbame. Kanaan booda maatii fira isaati irratti darbamutti deemaa jira. Yaani gadaa kana yaadaa jira. Kana hambisuufoo gara gadaa Oromootitti, gara duudhaaf safuu Oromootitti, gara gaaddisa jigetitti, gaaddisa jige kaasanii dubbitti deebi'uudha. Abbuma gadaatiitii ka hayyuma gadaatiitii ka dubbiitan. Barri warri sooshaal miidiyaa oofu kun dubbatee bakka gahe darbe qananiin duuterti hin dhageessu hin agartu. Namni du'aatirra jiru eenyudha? Maatii qananiiti. Maatii qananiiti. Amdaalam darbee uummata Oromooti. Gadatti buluu diduun waan gadaan itti ooltee bulfatte tuffatuun kanaan booda tarkaanfiin itti jiru maatii fira obbo addunyaa waaqoti irratti kana hambisuuf gara gaaddisa Oromootitti gara gadaa Oromootitti deebi'uutu irra jira ka jedhu yaada qaba. Hayyeegaa sa'aatiin keenya sumnaa ol waan deemee fi goolabuudhaaf dirqamna dhumarratti dhaamsa qabdan. Oromoon tokko haa ta'u safuu isaa eeggatu walaa kabaju hayyuu isaa kabaju wallaalaa isaa jabeeffatu tokko taanee nuti kan walitti qabnu Oromoo fi sirna gadaadha waan ta'eef Oromummaa sirna gadaadha waan ta'eef sirna gadaa fi Oromummaa jabeeffannu duudhaaf safuutti adeemsifamu jedha. Walumaa galatti ministirii miidiyaa fi sooshaal miidiyaa garaagaraarra abbootiin gadaa maqaa xureessuun maqaa balleessuun maqaa malee maqaa nuu kennuun aad maleedha waan ta'eef kun akka nurraa dhaabbatu. Sooshaal miidiyaan fiiyuu mul'ifachuudhaaf ofiin of mul'ifachuuf qarshii nyaachuudhaaf ajandaa barbaadee waan namni dubbatachi keessaa jallisee odeessu kanallee dhaabbatanii akka ilaalan akka of sirreessan abbootii gadaa fi sirna gadaa Oromoo irraa akka dhaabbatan. Horaa bulaa galatooma. Dhaamsi uummata Oromootii qabu. Gadaa gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi gadaa gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi gadaa gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi. Seerri gadaa caale hin jiru. Heerri gadaa caale hin jiru. Kana addunyatu ragaa nuu ba'a. Seerri gadaan qocattee bocattee ittiin hojjetaa turte kan kana caalu hin jiru. Kana addunyatu ragaa nuu ba'a. Bulchiifni immoo sirna gadaa kun immoo bulchiifni sirna gadaa kun immoo kana hoggana jechuudha. Dubbii kiyya keessatti gadaa gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi wantiin jedhee Oromoonni gola Oromiyaati irra jirtan martu warri gadatti bultan martu kan Booranaa kan Gujii kan Sikkoo Mandoo kan Odaa Bultuum kan Karrayyuu kan Maccaa kan Tuulamaa
ka Oromoo Walloo gadaa akka sa'aatii takkan dabarre akka guyyaa takkan dabarre gadaa dabarsu irratti halangee kennu irratti baallii buqqisu irratti halangee kennu irratti baallii buqqisu halangee kennu baallii buqqisu akka sa'aatiin hin dabarre akka guyyaan hin dabarre akka hoggaan hin dabarre gadaan yaanisi akka jalaa hin mufanne akka jalaa hin dallanne gadaa yaani gadaa kana jechuudha. Gadaan dhiiga Oromooti. Kanaafuu uummata Oromooti kanan dhaamsa qaba. Dhumarratti nullee eebbisaatii miidiyaa keenya illee eebbisneetu sin gaggeessina. Galgalti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa bobba'ee nagaa naa galu dorrobee nagaa naa dhalu bobba'ee nagaa naa galu dorrobee nagaa naa dhalu. Miidiyaan kunilleen ijaa gurra Oromoodhaa ta'ee miidiyaan Sofumer kun kunoo dhiyoo dhaabbatee jira hammasitti akka gaarii deemaa jira waaqayyo yaa gargaaru uumanaa gargaaru uumamni haa gargaaru maqumti Sofumeruree maqaa uummanni Oromoo holqa uummanni Oromoo jaalatu holqa uumamaati uumamni isaanaa gargaaru dhiyoo dhaabbatee waa haga kana deemuu waan guddaadha waaqayyo daandii isaa qulqulluu haa godhuuf waan inni hojjetu qulqulluu haa godhuuf uummanni Oromoo haa jaalatu uummanni Oromoo haa jaalatu uummanni Oromoo haa leellisu dabarsoo lammiin haa leellisu nagaa. Tolee waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti waan argamtanii fi guddaa sin galateeffannaa kabajamaa sin jenna. Egaa sagantaan keenya torban kanaa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraatii walagarraa qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture. Ogeessota kaameeraa Rareessa Gayyee fi Abdii Magarsaa waliin turre hanga torbaniitti nagaan tura.